nagaha kan fayyada. Ergaa kana share godha waan biraa hin godhina. Waan biraa hin godhina bulchituu yookiin ammootu bulchiinsa godina Harargee Bahaa qaama damee milishaa yookiin damee tikaa yookiin ammoo damee qaama nagaha tiksu yookiin ammoo damee waraana malammalu inni taansu ammootu garuu hundaa ol ammoo bulchaa aanaa Dadar warra caasaa sana keessa jirtan hunda isaaniitiif ergaa sana nagahani. Ergaan ani qabu waa'ee barataa haramaa itti barataatiin ture qorumsa biyyoolessaa fudhatee qorumsa biyyoolessaas darbee mucaan qorumsa biyyoolessaa kana erga dabree booda maatii dhaqee maatii isaa laaluudhaaf yookiin ammoo gammachuu isaa haadhaaf abbaa biratti magaalaa Dadar deemee naannoo magaalaa Dadar deemee gammachuu isaa dabarsuudhaaf yeroo inni seensa magaalaa isaa gahu karaa irraa qabanii gara kaambii leenjii waraanaa akka deemu barataa gootanii maal akka isiniin jedhamus naaf hin galuun bulchiinsa aanaa Dadar ani hin beeku maal maqaan isinii moggaafamu dachee tanarra jira jedhee hin yaadu. Yeroo naannoo ijoolleen amma laala dhugaa dubbachuudhaaf kun gandoomaa miti beekaa kana dhugaa jirtu isinitti hima. Harargee keessattuu jedhe Harargee keessa jiraadhe ilmaanis Harargee keessatti hore Harargeen maal akka ta'e hawaasni sun maal akka ta'e ni beeka. Keessattuu bulchiinsi aanaa Dadar ammoo haayiskuulii umrii dheeraadhaaf jiraate waa'ee barumsaa hawaasa Harargee birootiifuyyuu fakkeenya ta'an yeroo jedhamee eeggamutti bulchiinsi aanaa Dadar barataa qorumsa biyyoolessaa sanuu barattoonni parsantii 8.4 qofa darban barataa cimaa jechuu dandeettan qabxii 350 ol warra argatee darbee 300 kan barbaachisu gara 350 fakkaan mucaan kun argate jedhama. Mucaa kana fuudhanii daangaa waraanaatti erguun seenaa milishoota isaan qaban sana kudhannan isaanii bakka walitti qabanii maatii isaa guutuu isaanii walitti qabanii jechuudha. Duguuganii daanbii waraanaatti ergamuu qabanii. Duguugamanii warri barataa sana qabee ergee jechuudha. Barataan suni ijoollee parsantii 8 biyya sana keessatti abdataman keessa akka Itoophiyaatti jechuudha. Barataa tokko wanti nama dhibu garuu muka ta'uun isaanii takkaafu ammoo jimaa qabaatanii jimaa irraa ol kaanaan waan hojjettan warri hin laallanne warri mirqaanumaan fiiddanii kanas arganne sanas arganne kanas arganne tan hayyuu boru biyya sanaaf faayidaa addaa uumuu danda'u qabdanii baabbilee kaambii leenjii warri galchisan mucaa sana ilma hiyyeessaati of course osoo ilma keessan ta'e osoo ilma daa'ima bulchituu godina Harargee Bahaa taati osoo daa'ima bulchaa aanaa Haramaayaa ta'e osoo daa'ima bulchaa aanaa Kombolchaa ta'e aanaa Jaarsoo ta'e godina Harargee Bahaa keessaa kan kaadiree hundaa keessaa tokko ta'e kan kaabinee aanaa Dadar keessaa ilma nama tokko osoo ta'e silaa wanti isin gootan akka Dadariititti mucaa qabxii bareedaa nuuf fideetiin Itoophiyaa keessaa namoota parsantii barattoota bara kanaa parsantii 8.4 keessatti lakkaa'amu jedhamu sana sadarkaa sanatti maqaa isin yaamsise silaa maqaa itti gootanii diinagdee walii qabdanii maallaqa walii qabdanii mucaa sanaan anaa galuu baga nagahaan galtee jabaa tokko argannee seenaan si yaadataa bakka jedhu ni qabdanitti mucaa fuutanii waraanaaf yeroo ergitan isin ummata sammuun yaaddanii miilaan yaaddanii qamaatanii yaaddanii sammuu qulqulluu rabbi isiniin kennee yaaddanii rabbaa beeku. Kanaaf ummanni aanaa Dadar barataan aanaa Dadar baratoonni aanaa Dadar jechuudha. Dhimma kana akka salphatti ilaalina. Wanti har'a mucaa kanarratti har'a raawwate boruu barattoota aanaa Dadar keessaa bahan barattoota Harargee Bahaa hunda keessaa bahan hunda irratti raawwatamaadha. Kanaaf barataa ija qabu tokkochi ajjeesuun Oromoo dhaggeeffadhaa. Hacaaluu ajjeesuun Oromoo hangam akka miidhani beekna. Ijoolleen akkanaa kun boru nama sammuu qabu, boru nama ija qabu, boru mucaan kun eessa gahaa nama namuu hin beekne, ispeeshaalistii maalii ta'uu kan danda'u. Yookaan mucaan kun boru ganama erga yuunivarsiitii seenee booda warruma amma akka biyyaatti sadarkaa tokkoffaa lammaffaa jedhamee yaamamuu fi maqaa gurguddaa itti godhanii murtiinis sheeknis waa hundinuu jala deemanii deeggarsaan bira dhaabbatan kana hunda boru ganama mucaan kun caaluu danda'a. Dhugaa isinitti hima.
har'a qabxii ittiin darbu argate boru yuunivarsiitii guyyaa seenu xiiqiidhaan mucaan kun yoo hojjete barattoota bara kana yuunivarsiitii isaanii seenan hunda isaanii caalee hunda isaaniitii olitti warqii addaatiin barataa eebbifamuu danda'u ta'uu danda'a. Mucaa kana gadi dhiisa. Mucaa kana gadi dhiisa. Biraanuu Juullaa ergaa tanan dhagaa taanaan ergaan tun akka tasaa ta'ee gurra isaa bu'a taanaan mucaa sana fuudhiiti galchi gara mana isaa. Deemii baradhu. Guyyaa ammoo digirii jalqabaa qabattee booda gara makalaakaa kootti nu gargaartaa jedhan. He can do so many things. Makalaakaa ta'uun wanti guddaa maali namoota poteenshaalii qaban ijoollee horii tiksan ijoollee qubeeyyuu gara sirnaan baratanii hin beekne walii qabdee daangaa ergitee nama boru sadarkaa guddaa ga'uu danda'u. Nama boru hooggansa biyyattii sana hunda keessan bakka bu'uu danda'u fuutaniitiin lubbuu isaaniin gabaabsina. Kanuma isinitti hima. Warri ilmaan Harargeedhaa garuu an dhalataa Harargeetii namni jedhu. Silaa osoo dandeettanii mucaa kana hadharraa eegaltanii olola biraa dhiisaa. Olola waa'ee dhalaa, waa'ee maalii odeessaa yoo ooltanii ajandaan isin godhattan silaa mucaan Jadarii kun hatattamaan gadhiifamu. Waan biraa yoo dadhabdan mucaan kun lakkii maallaqaan bitatan 30,000 kafalamaa jedhamaa jira. Yoo ka 30,000 dhageeffadhaa isinitti hima. Mucaa kana 30,000 nyaachuu yoo kan barbaadan taatan na dubbisaa. Mucaa kana an 30,000 qarshii Itoophiyaa isinii kenne mucaan kun gadhiifamee gara yuunivarsiitii adeemu. Yoo maallaqa 30,000 kan barbaadan taate because isinillee Liibiyaadhaan qixxooftanii jirtan waan ta'eef. Liibiyaadhaan qixxooftanii jirtan waan ta'eef. Liibiyaatti namni ni qabama maallaqa itti kafalla. Shiftaan bosona Oromiyaa keessaa nama ni qabama maallaqa itti kafalla. Silaa diyaaspooraa rabbitu rakkise. Rabbitu rakkise diyaaspooraa kana. Kanaaf mucaa Jadar kana yoo maallaqaaf qabdan maallaqa natu isinii baasa akkaawuntii na erga. Bulchiinsi aanaa Jadar akkaawuntii maallaqa 30,000 itti ergin. Nu baasa. Isinii yennina bakka maal goonare. Mucaan kun garuu nama guddachuu qabudha. Mucaan kun garuu nama ta'uu qabudha. Mucaa kana gadhiisuu qabdanidha. Mucaa qabxii persentii 8.4 akka biyyaatti qabnu keessa fuutanii yuunivarsiitiidhaa gara yuunivarsiitii nagaan deemi jechuu bakka qabdanitti isin fuutanii daangaa waraanaatti erguun osoo an bulchaa godina sanii ta'e har'a bulchaa aanaa Jadar mana hidhaatti darba. Osoo an bulchaa godina sanaa ta'e har'a silaa qaama milishaa ta'e qaama caasaa nageenyaa mucaa sana qabee haadha boochisaa mucaa yuunivarsiitii deemuudhaaf qophii irra jiru baabbiletti erge sana bakka mucaa kanaa daangatti erga. Bakka mucaa kanaa ji'a lamaan saniin lablabbi goosiisee daangaa waraanaatti erge. Osoo ana taate bulchiinsi godina Harargee Bahaa. Bulchiinsi Harargee godina Bahaa ana ta'uu hin dandeettu. I know that. Ana ta'uu hin dandeettu. Ana ta'uu waan hin dandeenyeef waan biraa hin godhini nama biraa hidhuun boru ganama amma akkati nama naasiin finne sii godhataa naaniini. Hatattamaan baabbilee deemi yookaan baabbilee jirtaaju yeroo ammaan tanaatu mucaa kana baasi. Let him go. Let him go to university. Waggaa 4 booda mucaan kun as deebi'ee si fayyada. Biyya sana fayyada. Oromiyaa fayyada. Dhaamsi kooshiitan. Ergaa tana warroonni dhageettan. Qoqqoodaatii qaama bulchiinsa fi neetworkii warra Harargee Bahaa bulchuun naaf gahaa ulfaadhaa galatooma kanaa ol dubbii kiyya dheeressuun barbaadu. Nagaatti. Assalaamu alaikum.